Gaaffii ijoollee danuun na gaafattan viidiyoo kana gubbaarratti hunda keessaniif nan deebisaa amma dhumatti dhaggeeffadhaa obboloota kiyya. Kaan keessan na gaafachaa jirtu. Kaan keessan immoo akkasuma karaa barreeffama koomentii jalatti na gaafachaa jirtu jechaadha. Ijoolleen biyya Arabaa kamiyyuu deemuu barbaadan Itoophiyaarra galtanii akkasuma immoo biyyoota jirtanirra darbuullee kan barbaadan gatiin tikeettaa meeqallee kan jettan hamman irraa beekuu fi hamman daldalaa tokko gaafadheerra isiniif hima. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatan isiniin jedha. Egaa walirraa bannee jirra. Mayyuu himala waan hin jiruuf hin argitu isiniin jedha. Cillimo keessan jira laalaa isiniin jedha. Imalaa jira bakkeerra socho'aa jira. Inna viidiyoo kana laayik sheer godha hiriyoota keessan danuu isaanii biraan ga'a jechaadha. Gaaffii obboloonni koo keessan na gaafachaa jirtan obboloonni koo shamarranii biyyoota Joordaan irra kan jirtan akkasuma Beeruut irra kan jirtan akkasuma immoo Suudi Arabiyaa illee kan jirtan biyya kamirrayyuu kan jirtan gara Itoophiyaa galtanii immoo deebitanii gara Dubaayin deemuu akkasuma biyyoota barbaadan deemuu kan barbaadan gaaffii na gaafachaa kan jirtan jechaadha. Ijoollee baay'een akka jettanii kan na gaafachaa jirtanii gaaffii isin na gaafattanii obboleettiin koo tokko Joordaan irraa illee na gaafachaa jirti. Obboleettiin koo tokko illee akkasuma eenyurraa Bahariin irraa na gaafachaa jirti jechaadha. Beeruut gubbaarra illee na gaafachaa jirti. Viidiyoo kana hin hordofu waan ta'eef asumaan deebitaaf jedhee yaada. Obboloonni kun galleetoo yoo gara biyyoota Dubaa hin deemne akkamiin nuuf mijataa Itoophiyaa galanii Itoophiyaarraa gara Dubaayin gara Suudiillee kan deemnu gatiin tikeettaa meeqaa nutti dabalaa akkasuma achirraan illee yoo nuuf kutanii akkamii kan jettan baay'ee keessantu jira jechaadha. Gatiin tikeettaa asii gara Dubaayirraa yoo deemuu barbaadanii forososiisaa baay'eedha. Forososiisaa sana wajjiniin naannoo 100 siin gaafata. Obboleettiin koo tokko Joordaan gubbaarraa kan natti haasofte 100 naan jedhu jette dhugaadha wanti forososiin gaafatu maalidha? Gatiin xiyyaara ammas miti. Garuu gatii tikeettii ammas miti waan ta'eef gatii maaliiti seetan? Amma yoo afaan beektuu biyyoota irraa garaagaraa irraa dhuftu miti garuu eenyuudhaan malee deemuu hin dandeessan COCdhaan jechaadha. Marmaraa jira COC jira. COC hin baradhu yoo jettanii birrii keessan inni naannoo birrii 20,000tiin bitattu jechaadha. Amma dabalee jira jechaadha. Innaa nama akkasitti deemee jira waan ta'eef kan 16,000 illee bitamu hin jira 20 illee bitattanii gara biyya barbaadanii deemtu jechaadha. COC sun iyyuu immoo akka carraa ta'ee dafee isin deebuu baannan immoo gubata gaafa inni gubates immoo gana lammata birrii keessaniin bitattu jechaadha. Lammaffaa immoo marmaraa jira. Marmaraan kunis immoo birrii guddaa nama gaafata. Innis immoo birrii hin kaffaltu gatii tikeettas hin kaffaltu. Waliin qaba 100,000 sana hin deema jechaadha. Kanaafuu akka qofaa 40,000, 20,000, 30,000 deemuun qaataaf isiniin jedha. Doolaarri dabalee birriin akkasuma birriin biyya hundumaa keessa jiru iyyuu dabalee waan jiruuf akkasumatti dabalaatii jira isiniin jedha obboloota kiyya. Innaa kanaaf akkasii isiniin jedha obboloonni baay'een immoo biyyoota jirtanirraa iyyuu immoo akkasii yoo dabarree kan jettani isiniin hojjetanii gara Dubaayitti illee yoo dabarre Beeruutirraa Joordaanirraa biyya keessa jirtanirraa gara Dubaayitti yoo dabarree kan jettan baay'ee keessantu jira. Obboloota kiyya yoo darbitan gaariidha. Garuu innis birrii numa kaffaltu. Gaafa birrii sana deebistanii jijjiirtan zaseem tokkuma jechaadha. Wanti garaagarummaa godhu hin jiru. Garuu immoo kan mootummaan irra caala sin beeku isa kam seetan gaafa gara biyya keessanii galtanii biyya keessanirraa immoo biyya tokko yoo imaltan irra siniif gaariidha. Sababiinsaa wanta taa'aa ooluu ijoollee keenya shamarran irratti waan baay'ee argaa ooltu keessattuu ijoolleen Dubaay irratti gara Dubaay imalan baay'ee isaanii kan lubbuun isaanii darbellee hin dhageessus hin argitus miidiyaa irratti. Beeruut irraallee kan darban Joordaan irraallee kan darban jechaadha. Odoo gara biyyaa hin galin achumarraan kan jijjiirratan.
Ijoolleen daldalaan akkanumatti birrii irraa nyaatanii waaratanii yeroo achi ga'anillee sammuu isaanii kan dhaban mana illee kan argachuu dadhaban baay'ee isaaniitu jira. Garuu immoo gara Itoophiyaa galanii carraan keessii kenneera waaqayyo carraa sii fideera taanaan achii deemtee waarrattee asii Itoophiyaa irraa tikeetta kee kutattee gaafa deemte akka carraa in argatta jechaadha. Gaaf sana immoo yeroo argatte gara mana kan madaamidha waan ta'eef tikeetta kuttee kan seenyu jedhu achirraan deemta manni argamu malee tikeetta siif hin gutan. Isaan kun manni argamee dhiisee dhimma hin qaban. Warri biyyoota garaagaraa irraa isin hojjetanii si fudhatan jechaadha. Yoo manni argames argamuu baates isaan dhimma hin qaban birrii isaanii sitti nyaatanii waaratanii gaafa achi geessatti siqaa abbaa kee ergita. Carraa kan qabu immoo ijoollee xiqqoodha jechaadha. Waaqayyo warra dabarsee hin kennine malee kaan isaanii carraa hin qaban jechaadha. Walii gadi siqaayii argochii dhaqanii jechaadha. Kanaaf garuu immoo biyya keessaa deemtanii irra gaarii isiniif ta'a jechaadha. Hojjetaniitu viisa isinii hojjetamee waarrateetu deemtu waan ta'eef manni isinii qophaa'ee deemtu yoo achi dhaqxan yoo kan bultan biiroo guyyaa muraasa bultaniitoo hojii keessan eegaltu jechaadha. Guyyaa lama guyyaa tokko iyyuu kan hin bulle jira jechaadha. Innaa akkasitti iyyuu deemuu dandeessu. Innaa filannoo keessan isiniin jedha. Kanaaf isa kana fakkaata obboloonni koo na gaafachaa jirtanii daataan kiyya baay'ee waayifaan kiyya hojjechaa hin jiru waan ta'eef asuma isiniif himuun dhufee obboloota kiyya. Kanaaf filannoon keessan isa sin barbaaddan isa nani jedhe osoo hin taane karaa sin barbaaddaniin jechaadha. Karaa barbaadaniin akka miidhaan tokko sinirra hin geenye akka boru rakkoo tokko keessa buutanii ayii rakkoo kana keessan jira jettaniitoo hin boonye. Karaa sin baasuu fi karaa sinii ta'uu dura adda baafadhaatii karaa barbaaddan irra deemaa isiniin jedha obboloota kiyya. Isa waan hundumarra immoo Rabbi isin haa gargaaru. Isin jechuun barbaada namni tokko nan hojjetadhe nan of jijjiira jedheeti malee isa caaluttan darba nan guddadha jedhee karoorsa. Garuu immoo gaafa karoorri nama tokko milkaa'e ishoo baay'ee gaariidha. Waaqayyoon itti nama galateeffachiisa. Gaafa immoo karoorri nama sanii milkaa'uu didee immoo rakkoo godhate immoo hunduma keenyatu itti gadda abbaa sana qofa osoo hin taane jechaadha. Kanaaf dura adda baafadhaan siniin jedha. Birriin baaftanis achirraa hammam akka ta'e gara Itoophiyaatti jijjiirrattanii Itoophiyaatti gaafa galtanii deebitanis immoo hammam akka ta'e adda baafadhaa. Itoophiyaa gallaan namoonni afaan beektan daftanii deemuu dandeessu. Warra afaan hin beekne iyyuu deemaatii jira siniin jedha. Hedduutu akkasiin jaalladha. Baay'ee sin jaalladha. Egaa kanuma siniin jedha gaaffii keessa sinii deebi'e natti fakkaata. Irraa amman beekuuf irraa amman gaafadhe siniif deebiseen jira. Yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadha. Baay'ee sin jaalladha. Yaada qabdan immoo koomentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Waan na gaafachuu barbaadanii viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Hiriyoota keessaniin biraan ga'aa siniin jedha. Dhugaan hedduu takka kanan hiriyoonni keessattuu shamarran biyya Arabaa akka miidhamtu gonkumallee hin barbaadu jechaadha. Akkatti dhufu waanan beekuuf akkatti jiraannu waanan beekuuf isiniin jedha. Baay'ee turtii gaarii. Ciao.